Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtanii kun miidiyaa Arrata Biyyoolessa Oromiyaati. Har'a kan argamnu dirree kibbaatti keessummoota biyya ormaarraa dhufantu nu jidduutti argama. Artist H Hawwii Ilfinesh Qannoo biyya Noorwee irraa waraana bilisummaa Oromoo laaluudhaaf kiiloomeetira haga kanaa kuttee hiriyoota ishee DJ Saalinaa fi Raahimaa Bilaal wajjin maallaqa shilingii keenya 500 olitti kan tilmaamamu qorichoota garaa bituudhaan akkasumas waan shamarran wobootiif barbaachisu guutummaan guututti bitanii waraana bilisummaa Oromoo jidduutti argamu. Artist Hawwii baga nagaan dhuftee baga nagaan waraana bilisummaa Oromoo ijaan dhuftee argata. Baga nagaan meeddanii isinillee baga ija nagaan isin argine ija gammachuu. Tole Artist Hawwii waraana bilisummaa Oromoo alaalaa beektaa har'a walakkaa isaaniitti argamte maal sitti dhaga'ame? Gammachuusaa ibsuun danda'u amma yoonaan narraa hin caamne gammachuusaa narraa akka caamuus hin fedhu. Ani waboo keessatti dhaladhee guddadhe waboodhuma keessan du'a. Garuu dhufee isaan gidduu taa'ee waan isaan nyaatan nyaadhee waan isaan dhugan dhugee akkaataa isaan bulan bulee arguu kootti Rabbii koon baay'ee galateeffadha. Maaliifi teenyee waan namni nutti himu ilaaluu fi ofii keenya dhufnee arguun tokko miti. Yeroo hunda maamiin kiyya maal jetti isaan bira gaafan deemu nagaan argadha. Isaan bira gaafan deemu jireenyi natti mi'aa jetti. Naan galu ture. Haqa dubbachuuf yoo ta'e jaalallumaaf jettiin se'an ture. Amma reefu naa gale. Kanaafuu waan ani jedhu maayinni hundumti keessan kottaa ilaalaa. It doesn't cost much. Kottaati ilaalaa. Nuti vakeeshinii jennee biyya adda addaa deemnaa. Bashannanaa maal jennaa. Bashannana kana caalu hin jiru. Gammachuu kana caalu hin jiru. So kanaafuutu hundumtu dhufee waan nuti argee gammachuu kiyya guddaadha. So gammachuu akka kanatti ibsaatu hundumtu isa argate gammachuu kooti Oromoo hundumtu. Tole egaa waraana bilisummaa Oromoo laaluu keessaa hagammaatti dubartoonni hangafaa yeroo darbee jeneraal kennanii fi Ameerikaatti jeneraal kabajaa kennanii fi Aishaa Goobanaa dhufee asitti argamee achirraa isin warra lammaffaadhaa guddoo isinitti boonnaa. Aishaan isa galtee hojii guddoo hojjetaa jirtis hojjetaas turte amma immoo isinirraa waan sana caalu waan guddoo akka hojjettanis abdii qabna. Egaa hawaasni keenya har'aa akkuma tokko jira tokkummaan isaa amansiisaa miti ka warra diina keenya innaa laallu ka warra TDF innaa laallu namni sabni garaagarummaa hin qabne hin jiru. Waa'ee biyya isaaniitii fi waa'ee saba isaanii irratti garuu tokkummaan isaan agarsiisan baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Aga dirree waraanaa deemuudhaan aktivistoonni Habashootaa kun cufti isaaniituyyuu biyya Ameerikaa kanarraa dirree waraanaa aga deemu qaqqaban. Amma uummata Oromootiif ergaa maalii qabda? Ennaa fakkeenya sanarraa maal fudhachuu qaba jettee ergaa maaliidhaan ta'u? Isaanirraa fakkeenya fudhachuu keenyatti baay'een gadda. Maaliif nutu fakkeenya ta'uufii qaba? Uummanni guddaanis nuyi. Garuu baay'een dinqisiifadhaan. Amma warra Tigree yoo ilaalle waggaa tokko gidduutti sirriitti hidhachiisanii waraana isaanii bira dhaabbatanii ofii deemanii moodeeliin isaanii nafne deemanii isaan wajjin lolaa jiru. An amma onnee isaan qabu kan hin qawweetti qabadhee lolu. Onnee koo argitaniittu titiisarraa fiigaa ture akkuma argitanii titiisa faanarraa eegaa turan. So onnee sana yoo dhabne waan qabnu waan dandeenyu dandeettii keenyaan bira dhaabbachuu. Hamilee anis jira jechuun iyyuu hamileedha. Tokkommoo maayinni nuti teenyee gandaan wal hirra. Amantiin wal qoonna. Waboo bira gaafa dhufnu that doesn't work wanti sun hin jiru. As Oromummaa ani xiqqoo ta'ee yaadadhutu as dhufe arge. Sanatu qabaannee nuti fagoo deemuu dandeenya. Abbaa fedhee caalla. Baay'inaanis yoo ta'e, sammuudhaanis yoo ta'e, dandeettiidhaanis yoo ta'e, isin leenjiin keessan iyyuu gahaadha. Eenyuyyuu kanaan qabna fakkeenya nutu isaaniif qabu ta'uu malee. Yaa sana gochuummoo hin dandeenya. Ammayyuus not too late. Ammayyuu fakkeenya Itoophiyaaf duwwaa miti. Fakkeenya addunyaa ta'uu dandeenya. Oromoon waggaa meeqa kan bosona galee lolaa jiru. Bara isaa lakkaa'u waggaa amma kana bosonuma keessa jira. Sun immoo uummanni keenya waboo keenya gargaaruu dhiisee taa'ee wal nyaata.
taa'ee wal qooda sanatu dhaabbachuu jalqaba isa yoo dhaabneeti kan bilisummaa argachuu dandeenyu nyaannee bulleef jiraannee hin jedhamu uffannee deemneef jiraannee hin jedhamu kan nuti jiraanne yoo bilisummaadhaan ijoollee keenya guddisne yoo bilisummaadhaan afaan keenya dubbanne ijoollee keenya yoo guddisnedha sana bilisummaa jechuun ummanni keenya tudhumaa jiru obbolaan keenya tudhumaa jiranii teenyee bilisummaa arganneerraa jennee mataa raasuunis hin ta'u artistoota keenya nuyi sagalee ummata keenyaati sagalee waboo keenyaati waboo keessanitti deebi'a deemtanii diinaaf sagalee hin ta'ina boodan gaabbina ofitti deebi'a ofi balleessuun waanuma jiru tubee kan balleessuun immoo baddu baasa nama balleessa ofitti deebi'a hundumti keessan ofitti deebi'a kan ofii kan caale hin jiru. Galatoomii artist hawwii guddoo si galateeffannaa Oromoo ta'anii warra afaan Oromoo hin dandeenye fi sabaaf sablammoota biyya sana keessa jiran egaa diinennaa maqaa nu balleessu Oromoon saboota biraa hin cunqursaa saboota biraa hin ajjeesaa saboota biraa fixa jedhanii afaan Amaaraatiin sabaaf sablammoota biyya san keessa jiranii fi Oromoota afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye ka saboota biraa keessatti guddachuudhaan afaan garagaraa dubbataniif afaan Amaaraa irra dubbataniif ergaan qabdu afaan Amaaraatti nan si gaafadha እንግዲህ አርቲስታዊ እንኳን ወደ ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሰላም መጣች እላለሁ እንግዲህ ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚገኙት ብሔረሰቦች ስለ ወቦና ስለ አባው ማንነት እንዴት ትገልጻለሽ እንኳን በሰላም ጠበቃችሁኝ ወቦ እኔ የመግለጹ ችሎታ ባይኖረኝም ወቦ እኔ ወቦ ውስጥ ነው ተወልጄ ያደኩት ወቦ ምን እንደሆነ ከድሮ ጀምሮ አውቃለሁ ወቦ ለኦሮሞ ህዝብ ብቻ የቆመ ሰራዊት አይደለም ወቦ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ለተጨቆነ ብሔር ብሔረሰብ ነው የቆመው ወቦ የሚፈልገው ሰው በራሱ ቋንቋ ተምሮ ራሱን ሆኖ የራሱን ባህል አክብሮ የራሱን መሬት ላይ ተከብሮ ራሱን እንዲያስተዳድር ነው እንጂ የሚፈልገው እኛ የዘር ችግር የለብንም ኖሮብንም አያቅም እኛ ውስጥ እኛ ጉዲፈቻ ማለት ማሳደግ ወደፊት ወደ ራስ መውሰድ ማለት ነው ያ ባህል ነጮች ራሱ ከኛ ወስደው አዳፕት አድርገው ልጆች የሚያሳድጉት ከኛ ከሲር ነገዳ የመጣ ነው ሲር ነገዳ ውስጥ እኛ የራሳችን የሆነ የአስተዳደር ስርዓት አለ ባህላችን ሰው ማቀፍ ሰው መውደድ ፍቅር ነን እንጂኛ ጥላቻ የለብንም የዘር ጥላቻ ኖሮብንም አያቅ በዘር ሰውን ጠልተንም ገለንም ጨኩነንም አናቅም እኛ የመጣብንን መለስን እንጂ ሰው ላይ ሄደን የሰውን አገር ወስደን ሰውን አልጨቆንም አርገንም አናቅም ስርዓታችን ውስጥም የለም እኛ ምን ፈልገው አትንኩን አንነካችሁም ተከባብረን እንኑር ነው እንጂ ያልነው የራሳችሁን ጥላችሁ እኛን መሰሉ አላልንም የናንተን ባንዲራ ተታችሁ የኛን ወሰዱ አላልንም የናንተን ቋንቋ ተታችሁ የኛን ወሰዱ አላልንም እኛ ያልነው ራሳችንን እናስተዳደር ራሳችንን እናኑር በማንነታችን እንኩራ በማንነታችን ልጆቻችንን እናሳድግ መሬታችንን አትቀሙን ነው እንጂ ያልነው ወቦ ገዳይም ሆኖ አያቅም የመጣበትን ደግሞ መመለስ ያለ ነው ባይብልም ላይውን ቁርአንም ላይውን የፈለጋችሁት ቦታ እግዚአብሔር ራሱ የሰጠናሱ የመጣባችሁን መልሱ ይላል ሰው አታክ ላይ ያረገን ሲመጣ ኦፍ ኮርስ ከላያችን ላይ እንመልሳለን እኛ በፕሮፓጋንዳ የሚመራ ሰራዊት የለንም የራሱን አይምሮ ይዞ ምን ለህዝቤና ለብሔር ብሔረሰብ ይሆናል ብሎ ነው እንጂ የሚሄደው በዘር ለይቶ አይደለም ስለዚህ ኦነግ ገዳይ ነው እነሱ ከመጡ ይጨርሱናል ምናም ብላችሁ አይምሮአችሁን ያጠቧችሁ ከሆነ ያንን አይምሮ አውጡ ከውስጣችሁ እኛ ከሰው ጋር የመኖር ችግር የለብንም በጣም የፍቅር ሰዎች ነን ድሮም ኖረናል አሁንም የመኖር ችግር የለብንም ወቦ ማለት የሁላችንም እንደሆነ ተረዱት ወቦ እዚህ ቦታ እንደዚህ ገደለ ይሄ ፕሮፓጋንዳ መሆኑን ማወቅ መቻል አለብን አሁን ደግሞ ሚዲያ በስቷል በድሮ ጊዜ ብናምን እንኳን ያምርብናል ለምን ሚዲያ የለም ያንን ኡነት የሚያወጣ አሁን ግን ኡነቱን ያያችሁት አይናችሁን ከምትይዙ እኔ ወቦ ያለ ስርዓት ሄዶ ደናሶ ቢገል እኔ ራሴ ዝም አልልም ስለዚህ ራሳችሁን አሳምኑ ወቦ ለምንድን ነው የቆመው ብላችሁ ሁላችሁም ራሳችሁን በነጻነት እንድትኖሩ ነው ራሳችሁን ሆናችሁ ሰውን ሳትመስሉ እንድትኖሩ ነው እንጂ ለእናንተ ብሎ